Biyya Chaayinaa keessatti reeffi nama du'ee baay'ee barbaachisa. Keessattuu kan intala utuu hin heerumin duute reeffi isee baay'ee qaalii waan ta'eef biyya Chaayinaa keessatti bara 2015 duwwaayyuu reeffa namoota 100 olitu iddoo awwaalaa keessaa akka bade ni himama. Kun maaliif akka ta'e viidiyoo kana keessatti wajjin ilaalla. Kanaafuu viidiyoo kana namooti daawwataa jirtanii subscribe godhaa, like godhaa, akkasumas yaada qabdan comment irratti na barreessuudhaan viidiyoo kana hamma dhumaatti ilaalaa isiniin jedha. Gara viidiyoo. Sirni kun biyya Chaayinaa keessatti Ming Hun jedhama. Kun aadaa warra Chaayinoota duriiti. Bara Han Dynasty waggaa 3000 dura jalqabe jedhamee yaadama. Aadaa kana keessatti maatii ilmi isaanii utuu hin fuudhin dura du'e tokkotu intala utuu hin heerumin duute wajjin sirna gaa'ilaa raawwatu. Kun immoo biyya Chaayinaa keessatti baay'ee beekamaa fi maatiin tokkoon isaanii sirna raawwachuu qaban akka ta'e ni himama. Sirna kana maaliif raawwatu yoo jettan, inni tokkoffaan namni tokko erga du'e booddee jireenya itti aanu keessatti utuu hin fuudhin waan du'eef kophaa ta'a jedhanii yaadu. Kana keessatti kophaa ta'urraa kan ka'e immoo tasgabbii hin qabaatu jedhanii waa yaadaniif namatu barbaachisa jedhanii reeffa duute barbaadanii fuudhanii wajjin gaa'ela dhaabuufi jechuudha. Inni lammaffaan immoo nama du'e yookiin ilma isaanii du'e tokkoo fi mucaa barbaadanii yookiin intala barbaadanii itti hin heerumsiisan yoo ta'e, namichi sun maatii sanatti waan aaruu fi abaarsaa fi carraa badaa maatii sanatti fida jedhamee waan sodaatamuuf maatiin dirqama sirna kana raawwatu jechuudha. Inni sadaffaan immoo mucaa ta'e tokko guddifachaadhaan fudhachuudhaaf sirna kana raawwachuun dirqama isaaniiti. Sirni kun akkaataa inni itti raawwatamu maatii intalli jalaa du'e tokkoof gabbara barbaachisu geessanii erga reeffa sana fudhatanii reeffa ilma isaaniis baasanii wal biratti sirna gaa'ilaa cidha ho'aadha maatii firoota adda addaa waamanii sirba bananii shubbisanii ragadanii nyaachisii adda addaa erga raawwatee booddee reeffa sana walitti hidhuudhaan dhaqanii boolla awwaalaa keessa walitti hidhuudhaan kaa'uu jechuudha. Aadaa kana keessatti wanti baay'ee nama ajaa'ibsiisu immoo sirni kun sirna daldala reeffaa uumuu isaati. Sababa reeffi namoota du'anii baay'ee barbaadamuu fi reeffi namoota hedduu awwaala keessaa yeroo itti baduu jalqabe, yeroo aadaan kun jalqabe irraa kaasee hanga ammaatti illee kan mul'atudha jechuudha. Sababiin isaa reeffi tokkittiin $15,000 hanga $20,000 kan baasudha. Sababa kanarraa ka'uudhaan hattoonni Chaayinaa mi'a mana keessaa wantoota adda addaatu hin taane reeffa intala utuu hin du'in jirtu boolla keessaa baasuudhaan namoota adda addaatti gurguratu jechuudha. Inni kan biraan aadaa kana sodaachisaa kan taasisu tokko ammoo nama du'ee fi nama jiru gidduutti sirni gaa'elaa kun raawwachuu isaati. Kunis immoo namoonni lama durbi tokko dhiirri tokko osoo wal jaallataa jiranii namni tokko isaan biraa yoo du'e inni isee jaallataa jiru sun darbee kan biraa fuudhuu hin danda'u. Maal godhaa iseedhuma reeffa ishee wajjin sirna gaa'elaa raawwachuudhaan hamma gaafa guyyaa duutti yookiin hamma gaafa guyyaa duutuutti namicha sanatti hidhamteeti kan isheen teessu jechuudha. Garuu mootummaan Chaayinaa yeroo ammaa kana aadaa kanaa fi sirna kana dhowwuudhaa fi seera baasee jira. Garuu ammayyuu carraa badaa fi abaarsa nutti dhufa jedhanii waan sodaatanii fi biyya Chaayinaa keessatti ammayyuu dhoksaatti gaggeeffamaa jira. Kun aadaa dinqisiisaa biyya Chaayinaa Ming Hun jedhamudha. Aadaa kanaa wal qabatee yaada akkamii qabdu? Yaada keessan komentii irratti nu barreessaa. Chaanaalii kana irratti wantoota dinqisiisoo adda addaa waan isinii dhiyeessuu fi subscribe gochuu hin dagatinaa. Amma viidiyoo itti aanu wal agarrutti nagaatti.